Harka fuudhee jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa kooti galata rabbii baga nagaa taatan jenneeti jirra. Egaa akkuma argitan micayyoo kanarratti jechuudha samooniin kana duulatii jiru jechuudha. Namni keenya nama ol guddatu hin jaalatu. Maaliif akka ta'e garuu namaafis galuu baatu nuti warra nu keessaa guddatan hin jaalannu jechuudha. Micayyoon kun akkuma nuyi mana madaamii keessa hojjettee achi booddee of jijjiiramtee gara hojii mataa isheetitti seente. Hojii mataa isheetittis erga seenteen booda haala gaariidhaan hojjetti nuti kan beeknu. Akkasumas intala safuu eeggatteedha dhugaa dubbachuuf. Yeroo tokko namni gaarii ta'e yoo argame namni immoo badaa ta'e namaaf deebisa jechuudha sinii galee. Haala gaariidhaan hojii ishee hojjetatti maaltuyyuu isin dhibee micayyoo kanarratti kan duula banan maalidhaaf maaliif duula irratti ban sababbiin duula irratti bananiif maali namni kamiyyuu hojjetee of jijjiiree mirga qaba waan isheetiin hojjette akka barbaaddetti hojjechuu mirga qabdi jechuudha. Waan ishiin balleessite tokko isheen ofirra jabduudha waan ishiin dogongoraan ergiteef tokko ganaa nama biraatti himachuu osoo hin ta'in ofii isheeti ishiin nama sirreeffachuu waan dandeessu dogongora ishee itti himanii kun dogongora kiyyaa na fudhadha jettee haala sanii fudhatte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waa baay'ee garaa nama nyaatudha jechuudha. Egaa namni gaafa namni guddatu gaafa namni waa godhatu gaafa namni qabeenya godhatu namarratti duula jechuudha. Akkasuma gaafa namni beekumsa soorate namni kan namaa gadi jechuudha. Namarratti duula maaliifan iddoo san bu'uu dhabeedha. Namni kan namarratti duulu sinii galee hojjedha akka ishii taatoo iddoo ishii san gaatoo of ilaala. Qormaata baay'ee qaba baay'ee waan kana hojjechuunis jechuudha. Hojii kamiyyuu hojjechuun qormaata baay'ee qaba. Garuuti immoo namni tokko gaafa of jijjiire haala kamiin akka of jijjiire waan beekuuf hojii isaatti irratti xiyyeeffatee hojjeta. Oduu namaatiif iddoo kennitee hin beektu hangaarraa itti garuuti irra dhahee jennaan darbee jennaan bira darbee jennaan micayyoon kun har'a boochi jechuudha. Miidiyaa irratti boochistan jechuudha. Maal rakkoo qaba? Mana madaamii keessaa kushiinaa madaamii keessaa baatee hojiin mataa ishii uummachuutu nama gube moo maaltu nama gubeetu irratti duulan? Takkaawoo zaranyinatiidhaan jedhu kaan jedhu jechuudha. Ijoolleen Oromoo keenyatti hin tolaniif jechuudha. Ishiin garuu biheerii keessa harka naqattee waan ishiin hojjetu tokko hin jiru. Hojii ishiiti bas hojii ishiiti. Biizinasii ishiin hojjetti nama immoo amantaa ishiitti cimtuu fi amantaa ishii eeggattu amantaa nama biraa hin tuqneedha jechuudha. Kanaaf maaliif namarratti duuluun maaliif barbaachise maaliif irratti duulama haa hojjetattu. Egaa ishiidhaaf gaariidha. Namni yoo namarratti duulee gaariidhaan jedha ani akka kootti maaliif cimina namaaf ta'a. Amma isheen garaan kaffa'ee garaan badee yaa boossuu malee garuu immoo xiiqeffattee hojjechuudhaaf nama duubatti deebi'u miti hin beeksisti jechuudha. Baay'ee nama cimtuudha. Nama jechi namaa gadi hin qabne nama wanti tokkichi gadi ishee hin qabne jechuudha. Nama cimtuudha waan taateef hojjettee kana caala of jijjiiruu ni dandeessi. Namni akkana namaan jedheef namni hamilee namaa cabseef duubatti deebi'uun nama hin barbaachisu jechuudha. Dhugumatti namni waan akkasii yaade yookaan micayyoo tana duubatti deebisne jedhee yaade ofii isaatiif gara hin taane yaade jechuudha. Sababni isaa wanti kun akka nama cibsu beeka. Maaliif namni gaafa rakkatee yookaan immoo namni